iddoo kanatti amma barreessaa yotube banaatidha kan inni amma jiru. Kanatti aansuudhaan isa karaa harka mirgaa saan isheetti irratti cuqaasni yookaan kilik goonaa jechuudha. Kanatti aansuun banaatidha kan inni jiru. Erga isa kana nu baneen booddee bifa argitan kanaan viidiyoowwan garaagaraa fidaa jechuudha. Iddoo kanatti sign in goona. Iimeelii kan keenyan seenaa jechuudha. Iimeelii keenya paaswordii keenya seenaa yoo kanaa fidaa. Itti aansuudhaan achirratti erga cuqaasneen booddee karaa harka mirgaa iddoo iimeeliin keenya jiru irratti jalatti gadi seenuudhaan create channels isa irratti kilik goona. Innis bifa kanaan irratti kilik goona. Sanatti aansuudhaan how you appear waan jedhu fideera. Fakkeenyaaf neemedha. Asitti maqaa kan keenya muutatii kan deemnu ta'a. Waanumaafiyyuu kanatti aansuun create channels isheetu yoo karaa harka mirgaa xiqqaattee ishee mul'attu kana asirratti create channel isheetu irratti kilik goonee barra kan dabarru ta'a jechuudha. Barbaadatiidha kan inni jiru. Haala kanaan nuu banaa jechuudha. Ammatti iddootti yutube keenya banuu dandeenyu malee kan nuu baname wanni miti. Kanatti aansuun fakkeenyaaf uumaa wanti nuti iimeelii yutube kana irratti upload ta'e kan hin jirre an argisiisaa jirudha. Kanatti argisiisee customers channel isheetu seenaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan wantoota guutuu qabnu guutuudhaaf fakkeenyaaf erga achi seeneen booddee maadha welcome to youtube studio dha. Kana jechuun banamaatti akka jirudha kan inni nutti argisiisatiin jiru. Bifa kanaan continue isa cuqaasnaa jechuudha. Irratti continue isa cuqaasnee wantoota kanneen armaan gadii kana nuuf daraddare. Fakkeenyaaf jalqaba irratti viidiyoon upload gootan hin jiru, namni subscription godhan jiru, namni like godhan jiru, view'n hin jiru, wantoota garaagaraatti kan inni kun amaluma viidiyoon just like yeroo jalqaba youtube ban wantoota nuuf kaa'udha jechuudha. Kanatti aansee isa itti aansuudhaan future video turning wantoota garaagaraa fideera. Fakkeenyaaf kana keessa hooseen choose specific video inni kun upload akka goonu nu affeeratti kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Wantoota barbaanne haala kanaan goona adeedee teechisee tooni jira. Kanatti aansuudhaan ammatti nuti basic information isheetu keessa seennee maqaa youtube keenya asitti kan barreessinu ta'a. Fakkeenyaaf neemedha. Neem zeedoo kanarratti jalqaba irratti caalaa gammachuu hedheetii kan inni jiru. Ammatti garuu maqaa inni kun maqaa iimeelii kan kootitti malee maqaa youtube kan kootii miti jechuudha. Kanaaf ani iddoo kanatti maqaa biraa guutuun barbaada waan ta'eef isa kana maadheettanan barreessaa Firaa'ol jedheen barreeffadhaa jechuudha. Sanaan booddee Firaa'ol akka ittiin barreessuu hin danda'a description dha. Waa'ee chaanaalii keetii kana wanti ibsitu maaltu jiraadha. Fakkeenyaaf ani kan kootti chaanaaliin kun kan inni fayyadu odeeffannoowwan babbareedoo ta'an asirraa argachuudhaaf isin fayyada jedheen warroota chaanaalii kan hordofan subscribe like gara fuulduraatti naaf godhan promote godhe yookaan beeksisaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan bakka kanatti hin dhufa. Add language jedha. Language fakkeenyaaf biyya keessaa Afrikaans maalidha. Afaan Oromoo keessatti waan hin jirreef ani naaf finne waan ta'eef ani Ingiliffaan guutuu iddoo lachanitti iyyuu jechuudha. Ingiliff haala kanaan guutaa asitti guutuun dargaa miti. Channel description to get basic information maal hin jedhu nanni isaa fakkeenyaaf channel nameedha. Channel name Firaa'ol youtube jedheen guuttadha. Firaa'ol youtube ifettuu nan guutaa. Kanatti aansuudhaan channel description or translate description sana badaa dargaa miti waan ta'eef iyyuu itti aansuudhaan as keessa seenaa dan ishee kan jettu irratti cuqaasan bira darbaa jechuudha. Itti aansuudhaan channel URL dha. Inni kun sana badaa miti. Fakkeenyaaf iimeelii
namni akka itti YouTube irratti nu argatan yoo barbaanne email kan keenya email isheettu keessa seennee email keenya bifa kanaan isa jalqabanan jaalala gammachuu email guunne sana asitti barreessinee tuni bifa kanaan bira tarraa jechuudha. Asitti email kan godhaman barreessiti jiru. Bifa kanaan asitti harka barreessineen booddee sadarkaa itti aanutti kan darbaatti deemnu ta'a. Kanatti aansuudhaan fakkeenyaaf liinkii keessa yoo galle liink jechuun karaa filannoowwan biraadha. Isa saniin dhiisna kanatti aansu publish goona jechuudha. Or public jalarratti akkuma argitan process jedhumeera. Tan sun branding isheetu keessa. Brandingiin kun amma suurota kan keenya jijjiiruudhaaf kan nu fayyadu. Fakkeenyaaf suuraa as keessa filadhaa jechuudhaan bifuma argitan kanaan suuraa haala kanaan filadhee profailii kee fayyadamaa jechuudha. Yoo jalqabas filadhee waan ta'eef nan barbaachisu garuu bifa kanaan fayyadamu kan addiichan ta'uu isaati banner image jedha. Inni kun background of YouTube dhaaf fayyada. Isa kana saaluma kanaan select goone fayyadamu kan dandeenyu ta'uu isaati. Kanatti aansuudhaan layout isheedha. Kunis sana dubada ammatti basic wanta ta'e miti waan ta'eef iyyuu bira taruun hin danda'ama. Fakkeenyaaf channel name Flower kan jedhutti naaf jijjiirameera jechuudha. Bifa amma argitan kanaan haala kanaan naaf geeddarameera. Dashboardii keessa galla. Dashboardii keessa yoo gallu channel analyticsiin homaa wanti namni subscribe godhan jiru yoo haaraan banaatti kanan jiru ta'uu isaati. Kanattan setting keessa seena. Setting keessa ergi seenne booddee kun fakkeenyaaf maallaqni maaliin isin kaffalamuudha USD $dhaan guutara. Kanattan sudaan channels isheetu keessa seenna. Basic information itti. Basic information kana keessatti country of residence iddoo ati jiraattuudha. Fakkeenyaaf inni kun akka biyya keenyatti Itoophiyaan accepting goonaan ta'eef YouTube ani Keeniyaan guutee biyya biraa guutuu hin dandeechani. Inni kun keywords jedha. Kana guutuun sana bada dirqamti save deem bira darba. Bifa kana save jedhaani. Lammata channel keessatti reebuudhaan advanced setting isheetu keessa seena jechuudha. Sanatti aansuudhaan advanced settingiin filannoowwan kanneen naaf dhiyeessee jira. Isa kana fakkeenyaaf link account yoo barbaaddan link karaa filannoo biraa namni itti isin argachuu danda'u jechuudha. Inni kun asuma irratti YouTube irratti kan wanni jedhamu ta'a. Isa kana rakkoon qabu yeroo biraan isiniif hojjedha garuu kun namatti barbaachisaa miti waan ta'eef bira darbineeti future eligibility isheetu keessa seenna. Kuni fakkeenyaaf future upload videos playlist and collaboration jedha. Kun enable nuuf ta'eera waan ta'eef wanni adda wanti wanni hin jiru. Kanaafiyyuu more isa kana wanta ammatti sana bada dirqaman wanni hin jiru waan ta'eef isa kana bira dabarra. Haala kanaan bira dabarra. Inni taan feature records upon verification jedha. Inni kun lakkoofsa kan keessan YouTube'n haalatti isiniif beeku yookaan akka isiniif fudhatu taasisu jechuudha. Beekamtii argachuu yookaan verified taasisu jechuudha YouTube irraa. Inni kun sagantaa mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef iyyuu isa kana yeroo ta'an kophaatti kanan isiniif hojjedhu ta'a. Kanatti aansuudhaan amma upload defaults jedha. Upload defaultiin add title describe video jedha. Isa kana irratti gadi bu'uudhaan suni inni jedhu public goone bira dabarra video kan keenya. Ittaan sun permission jedha. Permission yoo bifa argitan kanaan permission for fraud jedha eeyyamamee jira jechuudha.
upload irratti godhuu dandeecha, viidiyoo gadhiisuu dandeecha, channel listii gochuu dandeechaadha. Bifa kanaan naaf kaa'eera. Bifa kanaan wanni inni tooni bira dabarra. Inni kun gahee access selected dha. Kun immoo barbaachisaa miti waan ta'eef iyyuu bira darbuun hin danda'amu jechuudha. Community dha. Community kunis namoota ishee hordofan ishee jettu sanaadha kan inni ibsu. Isa kana allow comment on your channel dha. Allow comment dhoksuu barbaadan akka namni isiniif wanni dhoo barbaadan barbaadde irratti click ettanii kanaafiyyuu waan barbaaddetti jechuun dandeechanii agreement dha. Agreement jechuun kun waliigaltee YouTube wajjin in totally all use of the service YouTube term service learn more dha. Kun totally agreement humna irraa waan ta'eef sana badaa barbaachisaa miti jechuudha. Kanatti aansinii gara jalqabaatti deebina. YouTube isheetu keessa seenna jechuudha. Or your channel isheetutti deemna. Amma totally nuuf banameera inni irraa YouTube keenya. Kanatti aansuudhaan maal godhuu qabna waan jedhumoo upload gochuu, viidiyoowwan editaan upload haala kamiin itti goona kan jedhu haala kanaan kan ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf viidiyoo keenya upload godhuudhaaf maaltu nu barbaachisa jedhuuf haala kanaan kan wanneen nu ta'a. As keessa seenna create isheettu keessa erga seennan booda upload video isheetti. Select files. Bifa kanaan nu fida. Show all files. Isa irratti kenne viidiyoo barbaannu, koomediiwwan garaagaraa, wantoota barsiisoo ta'an, wantoota bashannansiisoo ta'anii fi kanneen biroo kan hin ta'a jennee tooni yaanne yookiin wanta irratti hojjenne koomediiwwan garaagaraa upload goon bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan amma fidaatidha kan inni jiru. Innis sagantaa mataa isaa danda'e qaba. Yeroo upload godhu fakkeenyaaf description dha. Maaliif fayyada viidiyoo natti upload gootu kun hawaasa maal fayyada maal irraa argata wanni jedhudha. Isa kana ibsuun hin danda'ama. Yaa ta'u malee upload godhuudhaaf jalqaba ishee detailatti irratti wanni godha. YouTube mataa isaatti wanta laalutu jira jechuudha. Taan sun video elements jedha. Next erga inni booddee wantoota armaan gadii kana kan inni fiduudha. Kun immoo sana badaa ofumaatti approve godha. Next naannoti check jedha. Check kun viidiyoowwan nuti gadhiisnu sun copyright qabamoo hin qabu maali wanni jedhu kana check godha. Sun turtii mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef gara next step itti kan nuti darbinu taansee erga check godhan booddee visibility irratti yoo public kenneen irraa ittaan sun visibility published jenne viidiyoon keenya bifa milkaa'ina qabuun nu wanni dheeraa kanatti taansuudhaan published erga godhan booddee karaa kam share godhuu barbaadanidha. Viidiyoo published erga godhan booddee fakkeenyaaf Facebook yoo qabaanne Facebook, Tango, Tumblr, LinkedIn mana karoota garaagaraa kanaan wanni goone tooni namootaaf dabarsuu kan dandeenyu ta'uu isaatii akkuma argitan akkuma asirratti argaa jirtan amma viidiyoon kan keenya upload ta'ee jira jechuudha. Bifa kanaan viidiyoo kan keenya upload goone tooni fayyadamuu hin dandeenya. Yoo viidiyoon amma upload goone bifa kanaan nuuf fideera jechuudha. Firaawul YouTube dha. No view amma wanta intini deebi bifa kanaan viidiyoowwan kan keenya hojjennee tooni gadhiisuun hin danda'ama. Kana fakkaataa sagantaan keenyarraa waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Yoo viidiyoo kan koo like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Guddaa galatoomaa. Yeroo itti aanu dhimma biraatti walitti deebinaa. Ashama.